sabati ama biyyonya ati seenaa sirraambaati alkuudhamni koodee saagana alkuudhamni koodee saagana hingaluu dhideeraadhu namni gaaddisa ofii maanii galuu hingaluu dhideeraadhu yaa gaaddisa ofii Ashama akkam jirtu ilmaan Oromoo keessaaf alaf argamtan akkam jirtu fayyaa jirtu Oromoo addunyaarra facaatanii jirtan hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenyi koo kan onneerraa madde sinaa qaqqabu jecha har'a sagalee kana kan waraabuudhaaf na kakaasee waa'ee dhimma Oromoo wanta baay'eetu adeemamaa jira sooshaal miidiyaa irratti keessaawoo warroota tokkummaa Oromoo jibban tokkummaan uummata Oromoo dhukkubbii mataa warra itti ta'eef isaa saniif dhaamsa qaba. Namni tokkummaa Oromoo jibbu yoomiyyuu Oromoodhaaf hin ta'u. Kan tokkummaa keenya jibbee nu hoogganuus hin danda'u, nu waliinis deemuu hin danda'u jechuudha. Jalqaba tokkummaan Oromoo isa gammachiisuu qaba waan ta'eef tokkummaa cimsuu qaba malee warroota sooshaal miidiyaa irratti gandummaadhaan wal qoqqoodaa jirtan gandoota lama jechuudha. Ganda adda addaatirraa wal dhuftan as baatanii sooshaal miidiyaa irratti warrooti maqaa wal balleessaa jirtan jechuudha. Siniif jennee sooshaal miidiyaa gallaksuu qabnamoo wanti isaa baay'ee nu dhibaa jiran hin galle jechuudha. Kanaaf hamma wal qoqqoodan Shawaa, Wallagga, Arsii, Jimmaa, Baalee, Harar jettanii wanta baay'eedha wal qoqqoodaa jirtu jechuudha. Kanaafuu inni sun yoomiyyuu qabsoo Oromootiif furmaata ta'uu hin danda'u jechuudha. Warrooti sooshaal miidiyaa irratti kan hojjettan piliis nurraa dhaabaa. Nurraa dhaabaa gandummaa yoomiyyuu hin feenu. Oromoon yeroo ammaa amantaadhaan waliin qoqqoodu, gandaan waliin qoqqoodu, kan keessa jiru tokkummaadhaan osoo lolaa jiru warrooti biyya alaa jirtaniif dhaamsitu jechuudha. Warrooti bakka Ameerikaas jiraadhu, Kaanaadaas jiraadhu, Awustiraaliyaas biyya Arabaa keessa warri jirtan keessaa warrooti biyya Arabaa keessa jirtan jechuudha. Kanaaf waa tokko barreessuun dura maaliif akka barreessitan, maaliif barreeffama sana akka barreessitan itti yaada. Warrootiin liivii waraabdanii abaluu akkas dubbate jettaniitu wanta garaagaraa wanni xiqqoon tokko yeroo dubbatame hin baay'isinaa. Wanni tokko yoo dubbatame 100,000 miliyoona gochuudhaaf hin kaatinaa dura nama san keessaan deematu gorsa. Namni tokko yoo peejii isaa irratti waa maxxansee deematoo keessaa seenatoo karaa inboksitiin nama san gorsa. Wanti akkanaa hin barbaachisu Oromoodhaaf gandummaadhaan wal qoqqoodu osoo hin ta'in tokkummaatu nu barbaachisa. Jedhaatu nama san gorsa. Hundi keessanuu wal jalaa fudhattanii liivii waraabdanii wal arrabsaa jirtu. Please maaliif diina keenya gammachiisaa jirtan yeroo sanitti immoo diinni keenya baay'ee gammadaa jira jechuudha. Baay'ee sin obsinee jira jechuudha. Baay'ee sin dandeenyeerra garuu amma immoo baay'ee nama ajaa'ibtu dhugaa. Kanaaf uummata gandummaadhaan deemu yoomiyyuu hin barbaadu. Namni gandummaadhaan deemu yoomiyyuu Oromoo hoogganuu hin danda'u. Yoomiyyuu jechuudha. Dura Oromoodhaaf hin qabsaa jettee yoo Oromoodhaaf qabsaa'uu barbaadda ta'e jalqaba tokkummaa uummata Oromoo jaaladhu. Tokkummaa uummata Oromoo hin jaalanne taanaan yoomiyyuu Oromoo hoogganuus hin dandeessanii yoomiyyuu gandummaanis isin keessaa bahuu hin danda'u jechuudha. Mee amma wanti sin ajaa'ibu keessaa warrootiin gandummaadhaan marqaantanii gandummaa isinitti dhaga'amee warrootiin sooshaal miidiyaa irratti as baatanii nutti hiitanii yeruma gandummaa isinitti dhaga'amee liivii waraabuudhaaf yookaan waa barreessuudhaaf yeroo gandummaa sin rakkisuutti jechuudha. Bakka suusi isinitti ta'e natti fakkaata gandummaan kun. Gandaan wal qoqqooduun araada isinitti ta'e. Namoota baay'ee sin arginee jirra keessaa'uu namootiin jajjaboo taatan. Namootiin dura as baatanii viidiyoo waraabdanii uummata Oromoo gorsuudhaan waa tokko hojjechaa turtan amma immoo garagaltoodhaan beekumsa keessa san hundaayyuu allayyaatti naqaa jirtan jechuudha. Dura uummata Oromoo biratti jaalatamaa turtan, kabajamaa turtan, garuu amma immoo of salphisaa jirtan jechuudha. Maaliif kun haqa Oromooti jira. Haqa Oromooti jira. Humaa keessaniif as deebitaniitu of saaxilaa jirtu jechuudha.
Kanaaf please tokkummaa Oromoo jigsuudhaaf yoomiyyuu hin carraaqina. Keessaa'uu miidiyaa keenyaa fi Johaar Mohammed warrootiin maqaa balleessitan of qusadhaa. Jawaar jibbita jechuun Oromoon jaalattu jechuudha bakka ga'e. Jawaar yoomiyyuu jaalatamaa kabajamaa kan dhimma Oromoo addunyaatti labse Jawaar Mohammed. I am Oromo first kan jedhe yeroo jalqabaatiifis isa jechuudha. Keessatti warri jechaa turtan hedduun keessan ni jirtu ni beekna garuu kan gurra addunyaatiin ga'e isa garuu. Kanaaf hundi keessanuu kana ni beektu jechuudha. Kanaaf ija keessan miidiyaa walabaa kan ija Oromoo gurra Oromoo miidiyaa kanaa fi Jawaar Mohammed irraa ija keessan fuudha. Akkasumas maqaa Jawaar balleessuudhaaf jechuudha wantoota baay'ee xaxaa akka jirtan ni beekna kanan jechuudha. Maaliif iccitiin kamiyyuu sin jala dhokachaa hin jiru? Maaliif haqa Oromootu jira? Dhiiga Oromoo lafee ilmaan Oromoo biyya keessa caccabaa jiru sinitti haa dhaga'amu. Warrootiin tokkummaa Oromoo jibbitan jechuudha. Warrootiin tokkummaa Oromoo jibbitan dhugaa Rabbiin dhiigni ilmaan Oromoo sun ibidda fe'ee sinaagu. Ibidda fe'ee sinaagu warrootiin tokkummaa Oromoo jigsuudhaaf deemtan. Keessaa warrootiin yeroo ammaa qabsoo haala gaariidhaan adeemaa jiru kana fuuldura dhaabbattanii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii fi Jawaar Mohammed balaaleffachuudhaan gandummaadhaan warri deemtan lafeen barattoota keenya yoomiyyuu boqonnaa siniif hin kennin. Raftaniin bulinaa cinaacha keessa sinaa waraanu. Dhiigni ilmaan Oromoo ibidda ta'ee sinaagu. Warrootiin tokkummaa keenya jibbitan bakka deemtanitti salphadhaa. Bakka deemtanitti daaraa ta'a bubbee sinaa fudhatu. Salphadhaa bakka deemtanitti Rabbi sinaa salphisu. Maaliif ammas taana salphachaa jirtu? Salphachaa jirtu. Kanaafuu haqni Oromoo dhiigni ilmaan Oromoo keessa waan jirtuuf iccitiin hundumtuu sin harkaa ba'aa jirti jechuudha. Kanaafuu osoo tokkummaa keenya cimsinee tokko taane malee tokko hin taane taana furmaan hin jiru jechuudha. Baqqalaa Garbaa mana hidhaa keessatti dararamaa jiru. Isin Baqqalaa Garbaatiif maal gootan? Garuu Baqqalaa Garbaa tokkicha ta'ee uummata Oromootiif waa baay'ee hojjechuudhaaf nama walii gadi kaachaa jiru. Dhumarrattis kan mana hidhaa keessatti dararamaa jiru jechuudha. Sin garuu maal gootame? Dr. Mararaa Guddinaa hidhamee jira. Mee maal gootasin? Gandummaadhaan wal qoqqoodu, wal nyaachuudhaan alatti mee sin bu'aa buustame? Warrootiin liivii waraabdan warrootiin waan hin taane maxxansitanii ilmaan Oromoo biyya keessa jiran abdii kutachiisaa boochisaa warri jirtan. Oromoodhaaf loolee gajettee gandummaadhaan wal qoqqoodu maaltu fide? Warri asii akkanaa jechuu maaltu fide? Egaa Oromoodhaaf lolta ta'e mana tokko ijaaruuf deemu. Oromoo bilisoomsuu deemu. Kanaaf Oromoo qoqqooduun barbaachisaa miti. Warrootiin gandummaa sinitti dhaga'amu jechuudha. Warrootiin gandummaa sin macheeche guyyaa irreechaa san yaadadhaa. Harsadee yaadadhaa. Harsadee gubbaarratti ijoolleen teenya kan dhumte gaafa Wayyaaniin kan ajjeeste ati Wallaggaa ati Arsiidha jedhee qoqqoodee osoo hin ta'in Oromoo ta'uu isaaniitiin hallayyaa tokkotu naqe jechuudha. Guyyaa ijoolleen irreecha irratti dhumte san Oromoo teenyaa miti Habashaa meeqatu achi irreecha san irratti dhume. Dhiiga sabaaf sablammootaati bakka sanitti kan dhangalaa'e. Malee kan Oromoo qofaa miti jechuudha. Kanaafuu isin immoo yeroo gandummaa sanitti dhaga'amu waasan yaadadhaa. Maaliif dhiigni ilmaan Oromoo boolla takkatti gannaqamtee jirti. Nu tokko yoomiyyuu gargar hin baanu jechuudha. Yoommoo Oromoodhaaf hin lollu tokkummaa Oromootis hin barbaannu jettanii kan nu jibbitan yoo ta'e nurraa dhaabbadhaa. Nuti hooggana. Nuti kana jettanii holola hin oofina. Keessan biyya alaa teessanii qarshii ilmaan Oromoo funaantanii warrootiin nyaatan hedduu keessantu jira. Wal beeku. Tokkoon keessan jechuudha. Tokkoon keessan ani maqaa keessan tokko saaxiluu nan danda'a. Garuu gaafa maqaan keessa saaxilame immoo gandummaadhaan